namni birrii miliyoona tokko namaa kenne gaaf tokko akka tasaa jijjiirraa dhabee birrii kudhan yoo nama dhowwate komatamuun irra hin jiraatu. Gaafa isa jajan, gaafa isa galateeffannu, otuu walirraan kutiin gaafa isa galateeffannu Waaqayyoo hin gammada. Akka isa komannu hin barbaadu Waaqayyo. Akka isa hamannu hin barbaadu Waaqayyo. Yeroo tokko faarfannaa keenyaan Waaqayyoon komanna, Waaqayyoon amanna. Kanan ta'ee sanan ta'ee na miitee na cabsitee na balleessitee inni faarfanna. Komachuun barbaachisu Waaqayyoon. Utuu dubbannu Waaqayyoon komachuudhaaf sababii hin qabnu. Sababii hin qabnu. Sababiin isaa waan nuuf kennamuu qabu hundumaa karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos nuu kenneera waan ta'eef. Kenna amma Yesuus Kiristoos ga'u Waaqayyo irraa fudhannee mana na dhowwatte immoo inni gaafa Waaqayyo irratti gungumnu baay'ee ulfaata. Namni birrii miliyoona tokko namaa kenne gaaf tokko akka tasaa jijjiirraa dhabee birrii kudhan yoo nama dhowwate komatamuun irra hin jiraatu. Namichi kun nama seetee birrii kudhan na dhowwate. Nama birrii miliyoona tokko sii laate. Sanaan wal fakkaata. Waaqayyoon komachuudhaaf, Waaqayyoon hamachuudhaaf sababii hin qabnu. Sababni isaa kennaa caalu ilma isaa tokkicha dabarsee nuuf kennee ittiin nu fayyiseera waan ta'eef. Galateeffachuutu nurra jiraata. Jajachuutu nurra jiraata. Ganama riba keenya kaanee gaafa dammaqnu nu dammaqsuusaaf Waaqayyoon galateeffachuu nurra jiraata. Eessa akka bulle hin beeknu. Maaltu akka ture hin beeknu. Yeroo rafne maaltu akka ta'aa ture hin beeknu. Waaqayyo nu eegee irriba keenya gaafa finnu dhufee nu dammaqse argana kaan onneen keenya ndaati dhiigni keenya nu keessa naanna'aa jira lubbuudhaan jirra gaafa kaanu Waaqayyoon galateeffachuu nurra jiraata. Qilleensa inni tola nuu kenne kanaaf Waaqayyoon galateeffachuu nurra jiraata. Qilleensa inni tola nuuf kenneef bishaan inni tola nuuf kenneef wantoonni nu barbaachisan baay'een isaanii kaffaluu waan nu hin dandeenyeef tola nuu kennamaniiru. Kanaaf Waaqayyoon galateeffachuudha. Kophee miilarraa nu dhumeef gungumuu caala miila Waaqayyo nuuf kenne isa bakka bu'aa hin qabne hospitaala kamitti hojjetamuu hin dandeenye isa yaadannee Waaqayyoon galateeffachuu nurra jiraata.